السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنين جتّا. رفتوني كو إيشارة.
irra deebi'ee assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu siniin jecha hordoftoonni keenya bakka garaagaraa teessanii nu daawwachaa jirtan jechaadha. Sagantaan ammaa kun sagantaa qaama miidhamtoota faxarsiisuu marsaa lammaffaadha jechaadha. Dheengadda Raamadaana arfaffaa moo shanaffaan fakkaata faxarsiisnee turre. Arras kun bifa kanaan faxarsiisaati kan jirru jechaadha. Boru iftaanis inshaallah akkuma nu mijatetti itti fufna jechaadha yoo Rabbi jedhe. Asitti namoota baay'eetu argama jechaadha. Jaarsi jira, jaartiin jirti, ijoolleen xixinnoon ilmaan yatiimni abbaan irra hin jirre, haati irra hin jirre baay'eetu asitti argama jechaadha. Obboloonni koo biyyoota garaagaraa keessa teessanii abbaa kootiif du'aa kadhachiisi, sadaqaa obboleettii kootii haa ta'u, sadaqaa obboleessa kootii haa ta'u jettanii yaada garaagaraa naa kaastanii maallaqa natti erguun akka du'aan isinii kadhatamu na gaafachaa turtanii maallaqa ergaa turtanii jechaadha. Hunduma keessan irraa Rabbi isin irraa haa jaalatu. Jazaakallahu khairan. Jazaa keessa Rabbi jannataan isiniif adeebisu. Guyyaa irraa kana gaa bifa miidhagaa ta'een faxarsiisaa jirra jechaadha. Baay'ee bareedaadha. Warreen laayiviidhaan hordofaa jirtanis warreen YouTube irratti hordoftanis jechaadha. Viidiyoo kana ilaaltanii yaada keessan akka nu laattan gamanumaan isin hubachiisna. Dhuftanii isinin barbaadan gaa haalli faxarsiisaa keenya maal akka fakkaatu isaan hoogganaa isaaniiti. Nyaatanii fudhatanii maal tanqate guuteera miti maashaallah. Innaa haalli faxarsiisaa keenya kana fakkaata. Irra deemnee xiqqoo ilaalla. Azaaniin ba'aa jira. Nus hin faxarre isaan fudhatanii nus gara manaatti galla inshaallah. Mee abbaatama maal fakkaata? Badaa bareedaa isa jirii caala moonnadha. Bareedaadha. Wallaahi badaa bareeda. Maashaallah. Badaa haara galfannee bareeda. Badaa kenname. Badaa nyaatifamee badaa kenname tamniinis wal ga'ee foonis wal ga'eera shorbaanis wal ga'eera biddeenis wal ga'eera qaxxees wal ga'eef biddees badaadha. Biddees badaa fiddane hadda badaa kenname inni isa jirii caala ladha. Mee obboloonni koo obboleessa kooti sadaqaa naaf haa ta'u obboleettii kooti sadaqaa naaf haa ta'u niyyaa garaagaraa qaba namni baay'een kan deeggarsa kana godhaaru. Inni kaan immoo gariin immoo faxarsiisuu waan qabuuf badii waan balleesse qabuuf faxarsiisaa hin beeknaa nuti warri musliimaa waan kana hin hubanna. Kana kanaaf namni faxarsiisuu barbaadu jira. Isaanumatu deeggarsa maallaqaa natti ergeennan kana godhaa jira. Boru iftaanis kana hin godhu. Meemee du'aa kana kan sammuu fiyattanii bismillaahi rahmaan rahim alhamdulillahi assalaatu wassalaamu alaa rasuulillah sallallahu alaihi wasallam bismillaahi rahmaan rahim jarriin miskiina kana faxirsiifatani bismillaahi jannatatti faxrii gaarii argatan. Duniyaa akhiraa Rabbi jala rakkisiin harki jaraan gogiin harki jaraa haizas walan gogin nuufa erganu taane hinduin taane nu ergane borguyyaa akrammo Rabbi fundireera asheesa nyaatan asheesa miskina qallabani Rabbi jara nyaachisu Rabbi umri jara hadeeres Rabbi fayyaa jara hataayis sadaqaati Rabbi lakkaa'u sadaqaa miskina gatama kaddamani miskina gatama rasuultu kaddama jadi sunna rasuul guutani Rabbi sunna rasuul dinamticha guute jara hataayis Rabbi umri jara hadeeres haajaa jara Rabbi abbaas fayyaa Rabbi jara hataayis harki jara hajid atimmo kan kiyoo taate funyoo taate nu harkifti ati sumni deeran ilmi kee ilman makadda kaddamu ay ta'u qaxxee kee olay ta'u Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mee abbaa tamam abbaa kamal mee isinis mee du'aa kadhadhaa fi namni yaada garaagaraa qaba. Bismillahirrahmanirrahim umriin keessan haadeeratu nu yaadatte khayriin si yaadatu waggaa gayi alanni yaadate egersin citin nurra jiraadhu umriidhaan ture ilmoon kee qacceen rakkatiin fayyaan dhabe aafiyaa dhabneeti fayyaa godhadhabneeti rakkannee jira ture nu kaddamtee nu ilaaltee nu jette idimeen kee haadeeratu rizqii kee rabbaa bal'isu biddeena guddaa Rabbi siifa yaada guddaa Rabbi siifa. Amiin. Ijoollee obboloota koo ijoollee shamarranii ijoollee dhiiraa umriin jara haadheera rizqiin jara bal'isa achitti argatan jarrisin harki jara hajiidhu hin dhabin achi taanii nu haa ergan nu haa kaddaman daggafii jara dadhabaa kana ilaalii jedhanii nu haa ergan atis nu ilaali hin hanqatiin alanna ilaaltee egar immoo nuun taati ayin nu bira jiraadhu umriidhaan turi rizqiidhaan bal'adhu ilmoon kee qacceen kee rakkatiin fayyaan dhabin aafiyaan dhabin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taa bakka deemaa sagadaa egaan nan xumura egaan hordoftoota keenya jechaadha. Obboloonni koo keessattuu biyyoota garaagaraa biyyoota arabaa biyyoota garaagaraa ardii addunyaa kana teessanii deeggarsa kana gootan
sadaqaa duraanii irrattis har'as jechaadha boriftaanis kan gootan hundumti keessan rabbi isinirraa haa jaallatu jazaa keessan rabbi jannataan isiniif haa deebisu baay'een isin galateeffadha kabajaaf jaalala guddaan isiniif qaba garaan beela'ee nyaatee quufe isin haa eebbisu shamarran irraa kaasee dargaggoo jaarsaa jaartii daa'imman dabalatee kan asitti nyaata aranuu tamirii shoorbaa buddeen bareedaa hoolaa qalleet kan nyaachisaa jirru kana kan gooneem garuu rabbii gaditti sababa keessan jechaadha hundumti keessan rabbi isinirraa jaalatu jazaa keessan rabbi jannataan isiniif haa deebisu an Abdii Getachew Abbabeen ture yaada gaaffii yoo qabaattan karaa inboxii karaa WhatsAppii yookaan karaa lakkoofsa bilbilaa kootii na beeksisuu dandeessu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.